Marijitu Oromo Tube. Ashama harka fuunee nagaan koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u. Har'a viidiyoo gabaabduu tokko qabadhee dhufee jalqaba hanga xumuraatti na duukaa ta'an afeerraa kooti. Warri maatii kiyyaa naatatanii jirtan laayikii gochuudhaan akkana jajjabeessitan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Warri maatii kiyyaa hin ta'inis akka maatii kiyyaa naatatan kabajaan asumaan isin gaafadha. Egaa guyyaan irraa guyyaa itti gooticha keenya goota dhugaa Hacaaluu Hundeessaa yaadannoo isaati, waggaa isaati jechuudha. Waggaa yaadannoo inni itti wareegame jechuudha. Kanarratti gaa warra hirmaattan bakka adda addaatti hoteela adda addaarraatti bakkuma jirrutti guyyaa har'aa guyyaa yaadannoo isaati. Kanalee jirrus ka biyya keessa jirrus akkasumatti guyyaa itti nuti jaallatamaa keenya goota keenya itti kabajnu ture. Kanarratti namoonni hirmaattan galatoomaa isiniin jenna. Ammallee galata guddaa nu biraa qabdanii akkasuma illee obboleessi keenya kabajamaa fi jaallatamaan Lataa Qana'ii Haagaa. Lataa Qana'ii jechuun goota Oromoon qabu, goota Oromoon lubbuudhaan kan jiru kan inni qabu keessaati isa tokkodha. Lataa Qana'ii walaloo isaa walaloo akka dammaa, walaloo qaalapheen nama cabsu, walaloo baay'ee jaallatamaa kan walaleessuu beeku, kan yeroo isaa itti kennee aarsaa kaffalee mootummaa wal dhabee saba isaa biraan kan ga'u jechuudha. Sodaa tokko malee goota ija barbadaa hiriyaa Hacaaluu Hundeessaa. Nuti kan Oromoon kan jiru goota keenya jabeeffachuu haa barannu. Akkuma beekamu Lataa Qana'ii jechuudha walaloo har'a eegale osoo hin taane walaloo hedduu qaba. Walaloo kana yeroo isaa itti kennee aarsaa itti kennee saba isaatiif dubbii dhugaa kana dubbii ijoo saba isaa biraan ga'uudhaaf yeroo hundaa nama tattaafatudha. Leenca dhugaa. Lataa Qana'ii jechuun arras hiriyaa isaa Hacaaluu Hundeessaadhaaf nama walaloo imimmaan nama qabachiisuu hin dandeenye. Namni Oromoo haa turuuti, namni saba biraa ta'ee afaan Oromoo dhaga'uyyuu ani walaloo kana yoo dhaggeeffate kan itti qindeesse kana yoo laale namni hin boonye jira jedhee hin yaadu. Ani akka mataa kootitti daqiiqaa tokkollee dhaggeeffachuu dadhabe jechuudha imimmaaniif. Sabni Oromoo bal'aa as akkasuma akka dhaggeeffate abdii irraa qabna, akka wal biraan namnu geessu quba qabna. Garuu komii nuti qabnu achirratti Lataa Qana'ii dura namni banattanis hin feesbuukii. Lataa Qana'ii dura namni feesbuukii qabu mee hasba'ee dubbadhu nama muraasadha. Lataa Qana'ii fuula feesbuuka isaarratti maxxansuus hin ollaalle. Isin yoo inni dafqa isaa dadhabbii isaa hirriba itti dhabee yeroo itti kenne lubbuu isaarraa bahee yeroo inni walaloo akkasii walaleessu kana keessatti qindeessee saba isaa biraan ga'aa jiru kanatti jechuudha. Dammoo yeroo kana yeroo biyya keessa ta'anii waa akkasii haasa'an miti. Dhugaa jirtu lafa kaa'ee tokko lama jedhee mootummaafis dhugaa jirtu ogoonni dubbatu kun yeroo itti biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti akkasitti jajabaatee leencii dubbataa jiru kana isin liinkii isaa sheer godhuu malee liinkii isaa facaasuu dhiistanii isin fuula feesbuukii keessanitti sekoondii tokko keessaa yoo waa isin maxxansitan kana caala wanti nama gaddisiisu tokko hin jiru. Baay'ee isinitti gaddine, baay'ee isinitti qaanfanne. Maali Oromoo isini? Amma yoomii wal nyaanna, amma yoomii wal takaalla, amma yoomii ol sagaalla nuti. Kanaaf iyyuu kun beekumsas miti. Yoo wallaaltanii taatan irraa deebi'aa. Dadhabbii namaa yuutuubii isaa liinkii isaan faffacaastanii liinkii isaa hin ergitanii. Maaliif gadi buustanii daqiiqaa tokko keessatti oroo akkasitti baxaabbattan. Kun Oromoo ilma Oromoo irraa hin eegamu. Kun warra garaa jiraatu warra namaa hin yaanne warra sammuu hin qabne jenna walumaa galatti. Viidiyoo koo guyyaa har'aa xumuree jira. Nagannaa jiraadha.